Dinatti amanteesna lattum ormatti qawwaakum mul'istum dinatti amanteesna lattum ormatti najiraachistam jireenya raafa. Ashama harka fuuni akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtatti sinaa qaqqabu. Egaa ka har'a dhugaa dubbachuuf shamaree qaxalee dhiyoo kana baate egeree miidiyaa gubbaa irratti isheen qabadheetu dhufe waa tokko shamarran keenya irraa dubbachuu barbaadetan jechuudha. Egaa ka viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffadha. Odoon dhaggeeffati yaada mataa keessanillee hin barreessina isiniin jechuun jaaladha. Warri immoo viidiyoon kun isin tolle like share gochuudhaan yaada keessanis immoo qeeqallee waggaa qabaatan saanduqa komentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Waan tokko shakkii tokko malee sodaa tokko malee yaada keessan komentii jalatti na barreessa. Warri immoo isinitti tolellee akkasuma yaada keessan komentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa. Egaa ka har'a maaliif qabatteetu dhufte ayyaantu yeroo baay'ee namarratti nu hojjedhu waa'ee mataa kootiitiin hojjedha. Garuu immoo wanna keessa koo guutee waan jiruuf hedduu waan natti toleef hedduu waan itti gammadeef shamarran keenya konfideensii akkanaa qabaatanii Finfinnee keessatti akkanatti hojjechuudhaaf keessattuyyuu waa'ee okee paastaa yeroo hojjettu dhugaa dubbachuuf iddoo uummanni baay'ee wal ga'u afaan adda addaa bakka dubbatanitti konfideensii mataa ishii qabaattee haala kanaan shamarreen keenya dubbachuu ishiitiif dhugaa hedduun ittiin boone jechuudha. Akkan argeen dafee irratti hojjennee hojii biraa hojjedhee to isin biraan gahuun qaba waanan jedheefan ture. Ergaa viidiyoo kana garuu erga laaleetu ture warroonni namoonni adda addaa sooshaal miidiyaa irratti argitanii jirtu. Garuu anas irratti sagalee ishii dabarsuu osoo hin ta'in ofii kiyyaa miira natti dhaga'ame. Haala kanaan nu yoo isiirraa maal barachaa jirra dhugaa kofalleetuma dabarree moo shamarri keenya hagam ishiirraa arginee to konfideensii mataa keenyaa uummachaa jirra kan jedhudha. Kanan qabadheetoo dhufe isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa akkuma argitan Finfinnee keessa kan ishiin deematoo jirtu yeroo baay'ee waggaa dubbattu waa'ee naqamteetti kaasti ofitti amantuu shamaraa baay'ee ofiin boontu intalaati. Kana caalaa bakka guddaa ga'e jechuun hin jaaladha jechuudha gamanumaan. Sababbiin isaa yeroo baay'ee nuyi kara magaalaa biraatii kara Finfinnee waggaa dhufne akka biyya ormaatitti illee warroon ilaallu jiraachuu dandeenya jechuudha. Anumaanuu dabalatee bakka afaan waliigalaa dubbachuuf xiratii goone jechuudha yeroo baay'ee yookaan immoo afaan kana malee namni hin beeku jenneetu afaanota namoota baay'ee waliigalaa danda'an nullee dubbachuu barbaanne jechuudha. Garuu haa ta'u hojiillee ta'u ofitti amantee karaa gubbaa irratti deemtee akkatti dubbachuu ishiitiif dhugaa nuuf garuu haamleedha jedhee fudhadha. Isin akka itti yaaddan hin beeku malee ani garuu nuuf haamleedha jedhee fudhadha. Akkaataan hojii ishiituyyuu addaadha. Dhugaa dubbachuu aktiin ishii argisiisaa jirtu haalli ishiin uffannaa ishii haalli dubbii ishii haalli ofitti amanamummaa ishii yeroo baay'ee hin jiru nu keessa jechuudha. Keessattuu yeroo jalqabaatti ani kanan arge yoo argitanii jiraattan ta'e abalullee hin jira komeediyaan akkanatti asfaaltii gubbaatti baatee karaa gubbaarra deemtee iddoo taaksii namni itti wal ga'u akkanatti hojjeta. Namni jettan waggaa jiraate komentii jalatti na barreessa. Ani garuu sooshaal miidiyaa ergan hordofuu qabee turee jira kara waggaa meeqate jechuudha. Biyyaansi ergan kara miidiyaa kanaa dhufee ofii chaayinaa illee banuu baadhu waggaa 10 hin hanqata jedhee too yaadu jechuudha ergan miidiyaa fayyadamuu qabee kara chaayinaalaa ergan dhufee dhiyoo haa ta'u malee. Garuu shamara akkatti konfideensii qabaattee magaalaa xixiqqaa keessattuu waggaa piraankii irratti hojjetan indoom nu ijoolleen afaan Oromoo dubbannu baay'ee saalfannaa jechuudha. Warroonni yeroo baay'ee kanarratti bobba'an ijoollee afaan Amaariffaa dubbatanidha. Karaa irratti bakka gurguddaa keessattuu ishee eenyu irratti kan afaan Amaariffaatiin dhiyaatte ishee afaan Amaariffaatiin dubbattu intala baadiyyaatti dhufteetu uffata aadaa isaanii uffatteetu hojjettu. Ishiidha jechuudha namni konfideensii mataa ishii qabaatee dubbatu. Baay'inaan malee ijoollee Oromoo keenya ishiidha yeroo jalqabaa arguun kiyya. Diraamoota adda addaa hin hojjetan garuu akkanatti iddoo namni walitti wal ga'ee miti kan hojjetan. Garuu ishiin komeediyaa akkamii akka ishiin taate hedduu nama boonsisti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf egaa ka nuttu haamlee hortee cimtuu fi ofitti amantuu shamarraati. Dhugaa intarbii godhamteetuyyuu intarbii irratti kan dubbatte baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu keessaa haamlee namaatidha jette. Egaa ka haamlee namaatitu kanaan naga'e jette namni namas ni cabsa namas ni kaasa. Shamara akkanaa waggaa argitan bakka jirtanitti dhugaa wal jajjabeessuun akka konfideensii mataa ishii uummattu godhuun hedduu namatti tola. Kanaafuyyuu mee argaa dhugaa dubbachuuf ani gammachuu kana hin jenne natti dhagaame jechuudha waa'ee ishiitiif. Akkaataa uffannaa ishii
akkaataa deemsa ishii bakka uummanni sirriitti itti wal ga'utti amma dhugaa dubbachuuf tarii kan dubbistu warroota wanni kaameeraa duuba walii garuullee ni danda'u. Garuu bakka gabaatti akkatti konfidensi mataa ishii uummattee hojjechuuf anaaf an akkan beekutti isin namoota biraa beekuu dandeessan. Ana ayyaantuu asallaa ijoollee keenya yeroo jalqabaatti akkatti hojjetan ishiin argeechuudhaan. Warri argitan ammallee irra deebi'een isiniin jedhaa koomentii jalatti naa barreessa. Akkaataa waan ishiin bilbila godhaa jirtu dhugaa. Bilbila akkaataa ishiin itti garagarchitee qabatte namichi wajjin taa'ee hin kolfa namichi. Ani wajjin hin kolfa jechuudha deebi'eetu yeroo baay'ee viidiyoo laaleen qubne jiraate taanaan waan ishiin hojjette keessa viidiyoowwan kanniin kan karaa irratti hojjette waa'ee paastaa. Okee paastaa hoggaa beeksistu jechuudha. Paastaan jira jettee narraa bitaa jettee ijoollee bakka iddoo bashannanaa jiranitti Finfinnee keessa dhafaa kun kan ishiin akkana goote jechuudha. Kanaafiyyuu hedduu tokkoon ittiin boone egaa kan mana kaameeraa nama tokkollee nama rakkoon hin qabu garuu namoonni baay'een ta'anii ishii taajjabaa jiru. Aktii ishiin argisiiste mana kaameeraa seentee jechuudha yookaan mana footoo seentee footoo yoo kaatu jechi ishiin dubbatte jecha dinqisiisaa bakka. Hawaasa kakaasuudha kan ishiin dubbattee footoo gizee mucaan kaasu baay'een ittiin natti tolee ittiin gammade jechuudha. Jechoonni ishiin achitti fayyadamte baay'ee namatti tolaadha. Kanaafiyyuu warroonni akkanatti dhugaa keessan odoo jiru sodaattanii bakkeetti bahuu sodaattan dhugaa jiraattan micayyoon kun eenyumaafuu barumsaadha jechuudha dhugaa dubbachuu fi egaa ka dirqama egeree miidiyaa qofa irratti miti jechuudha komeediyaa kan hojjechuu danda'anii kan mataa keessanii irratti hojjechuu dandeessanii yeroo darbanii fakkeenyaaf yaalitiin ture jechuudha. Yeroo baay'ee beektu karaan adda addaa baay'ee cuccufamaa magaalaa jiru keessatti katamaatti baatee hojjechuun namatti hin tolu malee anuyyuu baay'ee yaalaa jira jechuudha waa'ee hojii akka kanaa. Sanumaan duraayyuu warroonni garuu haala iddoo isinitti mijatan jiraattan biyya keessan keessa jiraattan jechuu kooti biyya ormaa keessatti miti. Odoo keessan jiru sodaadhaan guutamtanii keessattuu shamarran keenya shamarran Oromoo baay'ee sodaa qabna. Biyya keessatti illee mooyyuu agasmara namni baay'ee sooshaal miidiyaa kanarratti fayyadameedanii baay'ee namni haamlee namatti hin kennu. Sababbiin isaa namni bakka wanti beekuun namni biyya keenya wanti beekuun ati kan bakka hojjettee dirqama hojii humnaallee haa ta'u daldalallee haa ta'u qonnallee haa ta'u waan sii kenname tokko irratti ofii keetii humna keetiin bobba'uu qabda malee karaa kanaan waan tokkotti socho'uu gubbaatti namni sin jajjabeessu jechuudha. Hatta miti warroota xiqqoo lafa butanii miti warroonni dargaggummaa keessa jiranuyyuu kanarratti baay'ee wanni sin jajjabeessan. Sababbiin isaa maal siif godha aga kanarratti yeroo kee dabarsitu odoo waan biraa hojjettee si wayyu garuu waan biraa numa hojjetta bakka sin jajjabeessan jechuudha. Baay'ee haamlee sitti hin kennan. Biyya keenya keessatti baratamaa miti walumaa galatti waa'een wanni karaa miidiyaa kanarratti ati olii gad sosochaatu jechuudha. Kana mara kukkuttanii garuu hoggaa dabartan sooshaal miidiyaan baay'ee faayidaa qaba jettee yaadaa warroota guddate hoggaa argitanii too jiraattan ta'e. Kanaafuyyuu beekamtii nuyyuu waa tokko haamleedha. Walitti toruu nuyyuu waa tokkodha jechuudha. Micayyoo kana laalee tooyi bashkidaa baay'ee tokko galatoomii nu bohaarsitee jirta maayii kana yeroo muraasa keessatti beekamtii guddaa kan argatteedha. Shamarreen tuni dhugaa dubbachuuf ji'oota muraasa jechuudha erga karaa miidiyaa dhuftee garuu beekamtii jajjabaa hojii nama bohaarsuudha. TikTok irratti ilaaltanii jirtanii, Facebook irratti ilaaltanii jirtanii, karaa YouTube kanallee ni dhufa garee miidiyaa irratti illee argitanii jirtan jechuudha. Akkaataan hojii ishiitiyyuu addaadha. Egaa kan warroonni kuuwwan illee warri jaaladhaa viidiyoo koo guyyaa har'aa waa'ee bashkidaati kanan qabadhee dhufe jechuudha. Shibirree jechuu koodha. Egaa kan yeroo baay'ee waa'ee abbaa manaa ishii waamtii bashkidaa jettee addaan akka bahaniitittidha kan ishiin hojjechaa jirtu. Asumaan ka bashkidaallee nu deebisisin jechuu jaalanna. Egaa ka baay'ee komeediyaa baay'ee beekamtuu fi jaalatamtuu kabajamtuu kanuma caalaatti nu cimisiin jenna. Egaa ka haamlee shamarraniitidha dheeta fudhadhaan jechuudha. Egaa ka hordoftoonni koommoo maal akka jettan hin beeku ani garuu shamarrani baay'ee haamlee taatii warroota keessattuuyyuu waa'ee kana keessa isaanii osoo jiru sodaatanii too ta'aniif jedheetan yaada. Egaa ka viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaataa waa'ee shibirree nama bohaarsaa namatti tolaa konfidensiin ishii akkaataan hojii ishii akkaataan wanti ishiin gootu hunduyyuu dhugaa baay'ee waan irraa deemudha jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni haala kana keessa jirtanillee karaa kanaan as nu bohaarsaa isiniin jechuun jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinu turtii gaarii naaf qabaadha.
باي باي.